malkaati. Saggaayichaa na oduun ta'ini irra caalatti hiriyoota kiyyaanii gate. Mana keessatti maqaa ammachiisaan qabaa, maqaan ammachiisa kootii Turaa jedhama. Ilma jaarsaa waan ta'eef Turee dhufee jedhanii abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa fi ilmi dhiiraanuma kan dhalchan fi kan dhaldeechi. Anyway, bakki inni itti dhaladhe sunis maqaa lama qabaa. Nuyi badhaasoo jennee waamna. Guyyaa keessa immoo maqaan isaa jijjiiramee to'ii Goofaa Safar jedhame. Gullallees jennee waamna. Ganda gullalleetii gullalloota kan achi jiran. Goofaa Safar Finfinne keessa jirti. Akka wanni itti horri Finfinne horii keenya obaafannu ture. Abbaan kiyyaas akaakayyuun kiyyaas abaabileen kiyyaas horaa obaasuyyuu horaa Finfinnee nama jedhamu kan akka horaa keenyaati. Kanaaf akaakilee abaabilee dhumaanuu naannoodhuma sanii warra gullalleeti. Egaa gullalleen kun akkuma beektanii maqaan waa hedduudhaa jijjiiramee jira. Ollaan keenya hunduu jijjiiramee badhaasonii Goofaa Safar ta'ee naftanyaa Goofaa dhufee lafa kennanii achumaan maqaan lafaatis jijjiiramee Baaboqeeraa ta'ee bakkanniisumaan jira, furiinis furiidhumaan jira. Laaftoo hanna maaramee ta'e kuni marsaa keenya walii galatti. Gosaan akkuma jedhe gullalleedha. Warra tullamaati. Tullamni kuni balbala 5 qaba. 5 balbala tullamaa keessaa kan keenya tokko. Abaabilee kiyyatu guddataa raddoo hayyuu 5 keessaa tokko ture. Araddaan 5 kanaatu badde. Qe'een 5 kanaatu barbadaa'e. Maatiin 5 kanaatu faca'e. Gosa keenya keessaa silaa ana hangafti. Amma itti wannoo itti dabru. Buttaa qaluunii anarratti dhaabbate. Ani biyya ormaatitti hafe hangafti ana oliin jiru. Ishiin sunis akkuma addaan citteetti hafti jechuudha. So kana warri gullalleedha akka namoonni adda addaa beekanitti qaanii too'ii faca'anii Harar jira, kun Baalee jira, kun Arsii jira, bakka akkuma badiin barbadaa'uun Oromoo irra gahe jedhamu suni mana keenyatti jiru jireenya keenya. Isa maaliidhaa kan buqqaane yoonani kutaa naannoo kutaa 4ffaa baradhu. Goofaa Safaraan jedhamu kan pinsuun hoggaa ijaaramu mana ani keessatti dhaladhe. Tiraaktaraan nurratti diiganii too'ii birrii 500 nu kennanii laficha fudhatanii isaa maammaa'edha. So buqqa'uun suni ana biratti isin dhaabbanne ijoollee ta'ee tananii yeroon gannaa immoo mana namaa firoota jala teenyati ganna san dabarsinee booda waa xiqqoo walitti qaqqabannee too'ii ottuma sirnaan inni ijaara. Inni itti galleetoo jiraan. So that's jiruun gullalleedhaa sani. Jiruun ani itti dhaladhe sanii, jiruun ani itti guddadhe sanii, jiruun ani itti jiraadhe sani. Bara Saala Sillaaseetii an calqabe. Sulultaa irraa calqabanii. Salaalee fi sulultaa irraa calqabanii. Buqqa'uun kuni. Oromoo saamuun kuni. Dhawaatumaan oduu deemuu nu bira ga'e. Waa naannoo Shaggara nama argitu kuni hanga san baay'inaan namni irra qubatee tooduun taane lafoonni hundi kanuma yeroo irraa yerootti wannoo jettu dhageeffamu kana seenaa qabaa maqaa qabaa
mata irra qubate qaba. Markaato jedhanii rufa koree jennaa, laga jaldeessaa jennaa, baaboo jennaa, laaftoo jennaa, rufa boombii jennaa. Kuni hunduu buqqoo Oromoo wajjiniin wal qabataadha. Buqqoon Oromoo waan kaleechaatiin wati. Seeraa yeroo calqabaa hoggaa Oromoon harka lagaatti kufurraa kaasee to'i walumaan itti fufeetu waan har'a ga'e. Kanaaf waan haaraa har'a asnutti ba'ee miti. Akkuma lafichi horra soogiddaa. Ani namni siyaasaadhaan agitee godhee to'ii mobilaayiz godhee to'u qabsoo Oromootitti nammaqni. Ani adeemsaanii waan ani ijoollummaa kiyyaan keessa dabraatoo ture yoo umriin kiyya ga'ee to'u yaaduu calqabu haalota dabarsaniin hiikaatoo dhufe. Santuu akkani gara qabsoo Oromootitti fuula kodeeffadhu na godhu. Haalli keessa dabre hoggaa siin jedhu fakkiinuma xiqqoo sii kenna kan Finfinnee sii himee jira. Firoota Arsiidhaa qaba. Daadhawwan warra achi baqatee too deeme keessaa magaalaa Itaayyaa jedhan tokkoon ta'a dhaqa. Hoggaa manni barnootaa cufame nan deema achi. Mana seeraa kana taa'ee too dhaggeeffachuun jaalla. Otuun achitti taa'ee dhaggeeffadhu daanyichi Oromoodha. Warri lola lamaanii Oromoota. Tabaqaan jara lamaanii Oromoota. Yoo jarri kun seeraa fuulduratti dhiyaatanii afaan Oromootiin mana seeraa keessatti dubbatamuun waan hin danda'amne namni afaan Amaaraatitti hiikuu dhufee to'ii jara kana deebisee to'ii waan jedhansanii afaan lamaan yeroo lama akka dhagaan isaan godha. So ergan as dhufee kana hundaa'u ijji kiyya siyaasaadhaan xiqqoo banamaa hoggaa deemuu jaarmiyaa barattoota Itoophiyaa kana keessas amma tokko seennee toodhaan namni siyaasaa jiru waan dabreenii hiikutti ka'e. Wanni ta'e sun maaliif ta'e jechuuttan ka'e. Bifa saniin otuu deemuu waldaa barattoota Itoophiyaa wajjiniinis waldhabnee booda akka tasaa kan Oromoodhaa naannoo Waashingtanitti ijaaramuu isaa dhaga'e. Ani mana barnootaatiin Booston ture yeroo sana. Dhufee too'ii isaan wajjiniin suuta jennee booda wal barree wannoo onaatti makame. Union of Oromo in North America jedha. To'aab tokkummaa barattoota Oromoo biyya Ameerikaa hin jedhu. Isaa wajjiniin amma tokko erga hojjannee booda hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo ammallee jaalleewwan kiyya kan lubbuudhaan jiranii kan akka Jaaldiimaa, kan akka Jaalleencoo, kan akka Dr. Taaddasaa, Nabseesaa Amaaru, kan akka Goota Bobbaas kuni hoggaadhaan dhufaniiti dhaamsa tumsaa jaarmaa keenyaa kennu. Yeroo sanii ifatti caa adda bilisummaa Oromoo haa ta'uu baannu malee ala kanatti afaan adda bilisummaa Oromoo taanee kan hojjennu nutu. So takka afaan kiyya kuni badaadha. Erga hoggaatii amma tokko waliin isaa wajjiniin ture booda gaaffii gaafadhe hiriyootuma kiyya warra waliin jiru. Addi bilisummaa Oromoodhaa daraaru addi bilisummaa Oromoodhaa jiraatu waan jennu kuni maaluma inni addi bilisummaa Oromoodhaa kuni jennu. Oromootaatii fi michuu Oromoodhaa kan taate boonii qabbaneetiin jaarmaan tokko faayinaansii naa godhee too'ii dhaqee laaluudhaa ka'ee toodha. Hafuudhaa fi mootii laaluudhaafanii Ameerikaadhaa ka'ee too karaa Suudaan dhaqe. Hoggaan dhaquu yaanni qabaachaa ture adda bilisummaa Oromoo waan guddaa tokkotti dhaqaadha. Hoggaan bira ga'uu waan ijoollee tokko waan xiqqaadha. Barreef guddachuudha wanti jedhu haalli argee baay'ee na gaddisiise.
ammoo akka tasaa ta'ee gaafan ani dirreetti dhiyaadhu jaldaa orfaanti mana hidhaatii ba'anii too Nagaasaa fi Amaan wajjiniini dirree qabsootti deebi'an. Yeruma tokko achi geenye jechuun danda'a. Nagaasaa mana hidhaatii ba'anii too dhufan. So dhaqee jara kana diimaa faa jalleen cufaan wal beeknayyuu isaaniin nagaa wal gaafannee tokko bubbullee ofuma kiyya of gaafadhe. Amma jirruudhuma Ameerikaa sadii jedhee tananii wanna kana otuun arguu akkanatti irraa fuula garagalfadhee deemaayii kan jedhu makootu keessa dhufe. Yoo maan irra lolu kana tolchuu fi danda'e. Qabsoo kana gumaache jechuudha. Yooma kanaatti guddachuu dandeenya jedhee ofuma kootii jaratti sanii walumaan quba qabna. An umrii kiyyaa garuu kan jalqabe rezistaansiin Oromoodhaa kun waldaa Maccaa fi Tullamaati. Saniin booda dura Gullaleenis lolee jira. Galaanis lolee jira. Gullallee fi Galaan walitti naqaniiti kan Tullamni cabuu danda'e. Kan duraatu inni kecha waggaa seenaa xixiqqoon waan baay'eedha bal'aadha. Akkasumatti bira dabruu barbaada. Kan umrii kiyyaa garuu qabatamaadhaan waldaa Maccaa fi Tullamaati. Ijoolleedha turre. Dhaadannoon yeroo sanii kan warri nu ofiinaa jennu warri ijoolleen Amaaraa hiriyoonni teenyaa jedhaniin beeku amma sirriitti. Waaqotiyyoo nagada Oromoo kan jedhu tokko akka dhaadannootitti ture. Kanaaf bara sanii irraa ishee kaasaa qabsoon bifa ammaa kun kan umrii kootii kan kiyyaa kan abbaa kootii kan akaakayyuu kootiitu moti kan umrii kootii sanirraa ka'a. Duraanii gaaffii tokko waa tuqxee turte. Oromoon jeneraalota ni qabu, Oromoon ministeerota ni qabu. Sirna san keessatti kanaaf attam gooneet Oromoon kana ta'e jennaa kan jedhu wanni jettee turte. Seenaadhuma sirreessuudhaaf Oromoon Oromummaa isaa qabateetoo mootummaa san keessatti hojjete yoo jiraate warra yeroo Xaaliyaaniidhaan lolan Garasuu Dukkiifaa Hayilamaariyaam Maammoo faa Baqqalaa Wayyaa faa Baqqalaa Gabramaaram Gaarii faa kuni Oromummaa isaanii qabataniiti mootummoota adda addaa waan Itoophiyaa akka jedhamutti diinarraa ittisuu irratti kan bobba'an. Warri saniin booda garuu jeneraalonni Haayile Sillaaseetis itti hoggaa deebine jeneraala Itoophiyaa ta'uudha Oromummaa isaa san ofirraa mulquu qaba. Aadaa isaa keessaa bahuu qaba. Afaan isaa maqaa isaa jijjiirrachuu qaba. Presentable akka namaatti achi dhiyaachuudha qaba. Kuni waan Oromoo qofaa moti. Wanni diinni alagaan hoggaa biyya biraa weeraru wanti godhaatoo ture kanuma sirna ofii isaanii ilaalcha ofii isaanii fudhachiiseeti. So kanaaf yaansanii bifa saniitiin homaa waan nama ajaa'ibsiisu hin qabu. Sirna moo Amaaraa kan jedhu suni beeki Ingiliziinis Faransaayis warri kolonii Awurooppaadhaa hundi yoo biyyoota adda addaa addunyaa kanarraa weerarani ummata biyya isaanii guututti akka jirutti buqqisanii fuudhanii deemaniiti moti. Loltuu isaanii fuudhanii deemaniiti. Kooriin loltuu isaanii humna bakka dhufan sanii fudhatanii to dhufanidha. Booda warra
weeraran kana warra beeji'an kana wannoo godhanii too fudhachaa too deeman ofitti makaa too deeman. Kanaafi kan Oromoodhaa suni addan ta'u. Waan Oromoo haalota addunyaa kan biraatirraa adda isa godhu tokko seenaan sanirra nu deebisa duubatti. Yoo saglan Oromoo 90 alagaa kan jedhu san keessa deemne walitti dhufiinsi walitti makkeenyi Oromootii fi kan ummatoota kaanii Amaaras dabalee tooyi kan weeraraa qofan ta'u. Kanaafi xiqqoo wannoodha beeki bakkeen itti sarartee tooyi kana ala kana oli jettuun hin jiru. Seenaa yeroo weeraraati duubatti hoggaa deebine ofitti makaati alagaas diinas ofitti makaati bal'achaa guddachaa dhufe. Saglan Oromoo 90 alagaa jechuun kanuma. 90 alagaa suni dhiigni Oromoo keessa hin jiru jechuudha. Saglan Oromooti 90 alagaa ofitti make. So kanaafi hoggaa ilaallu bifa wanniitiin ilaalu. Waan tokko nan jechuu barbaadu waan seenaa keessatti ta'e godaannisa hamaadha. Suni seenaadha yoomiyyuu taa'uu qaba. Godaannisni sun. Waanuma haqameetoo deemuu moti. Hariirichi attam ture bifa maalii qabaachaa ture kan jedhu suni yeroo isaa wajjinii fi haala isaa wajjiniin ilaalama. Fuulduratti attamitti deemna kan jedhu sun immoo kophaa isaatitti bifa addaatiin ilaalama. San hundaa walitti qabdee cuunfiteeti cuunfaa seenaa fi riyaalitii har'a jiru walitti fiddeeti waan kara fuulduraadhaan murteessaa deemtaa jechuudha.